Adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF rakkoo keessoo isaatti dhalate waliigalteen furachuun dhiyaachuu qabaa jechuun mootummaan federaalaa akeekkachiisu pirezidantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay himan. Obbo Geetaachoon haala naannoo Tigraay keessa jiru wixata kaleessaa sabaahimaaleedhaaf ibsa kennaniin qaamoleen TPLF lamatti qoodamee gaggeessan bulchiinsa siviilii irratti fonqolcha mootummaa gaggeessaa jira jechuudhaan irra deebiidhaan himatan. Waraanni ture xumura argachuu isaatiin booda seera qabeessummaan isaa akka deebi'uuf gaafachaa kan ture TPLF murtoo boordiin filannoo biyyaalessaa akka haaraatti irra deebi'ee akka galmaa'uuf darbe osoon fudhatiin hafee kora waliigalaa gaggeessuun isaa keessoo isaatti wal dhibdeen uumame aangawoonni paartichaa qoqqoodamuun isaanii ni yaadatama. Gareen dursaa TPLF Dabratsiyoon Gabramikaayilee fi pirezidantii bulchiinsa yeroo ce'umsaa obbo Geetaachoo Raddaa hoogganan gidduutti torbanoota darban keessa walimachuun mudatee kan ture yoo ta'u bulchiinsi yeroo gareen fonqolcha aangoo yaalaa jiru jira jedha. Obbo Geetaachoon fedhii aangoo guutummaan guutuutti to'achuu qabu kan ittiin jedhan aangawoota olaanoo gara mootummaa federaalaatti deddeebi'uudhaan aangoon akka isaaniif kennamu gaafataniiru jechuun himatan. ሰለስተ ጊዜ ኸይዶም ፌደራል መንግስቲ መለሰልና yeroo sadii gara mootummaa federaalaa deemaniiru aangoo nu deebisaa jedhanii kadhachuuf wanta akkas jedhamu hin jiru waliigalaati koottaa jedhaman nuti kan beeknu adda bilisa baasaa uummata Tigraay abaluun dura taa'aa abaluun ammoo dura taa'aa itti aanaa ka itti jedhamedha yaa'ii gaggeessitan nuti hin beeknu jedhaman fedhiin isaanii uummata burjaajessuudha Geetaachoo Abiy wajjin waan hojjetuuf baandaadha jedhanii addababaayitti maqaa balleessaan namoota oolantu Abiy aangoo naa kennii jedha hubannaan qabuun karaa kanaan aangoo isinii hin kenninu dhaqaatii waliigalaa jedhaman anatu adda bilisa baasaa uummata Tigraay jetta yoo ta'e ani hiree adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabadheen gale ana waliin dubbachuu hin qaban finfinnee deemanii nuti adda bilisa baasaa uummata Tigraay isa sirriidha haa jedhan yoo isaan simatan ani sekondiyyuun turu maaliin hojjedha ofiin kaabinee jijjiiruun garuu shiftummaadha. Obbo Geetaachoon ibsa kennaniin haalli siyaasa Tigraay keessa jiru sadarkaa yaaddeessaarra ga'aa jiraachuu himuudhaan TPLF oolchuudhaaf mari'achuu akka fedhan ibsan. Mootummaan federaalaa TPLF rakkoo keessoo isaa akka furatu jajjabeessuu ibsuun ta'uu baannaan garuu bulchiinsa yeroo naannichaa paartiin badhaadhinaa akka harkaa fudhatu akeekkachiisuun dubbataniiru. Paartichi mariidhaan rakkoo isaa furachuu yoo hin dandeenye aangoo mootummaa naannichaa badhaadhinni ni qabataa jedhamee itti himameera. Sababiinsaa immoo waliigaltiin Piriitooriyaa aangoon TPLF qofaaf hin jedhu jedhan. Waldhibdeen dursaa TPLF fi pirezidantii bulchiinsa yeroo gidduutti ji'oota darban keessa hammaachaa dhufe caasaa bulchiinsa naannichaa sadarkaa garaagaraa keessattis giddu seentummaan hammaachaa akka dhufe bulchiinsi yeroo ibsa torban darbe keessatti eereerama. Gareen Dabratsiyooniin durfamu bulchiinsa yeroo irratti himannaa garaagaraa dhiyeessaa kan ture yoo ta'u qaamoleen lachuu humni nageenya naannichaa gama kamirrayyuu osoo hin goriin walaba ta'ee akka turuuf hubachiisaa turan. Haa ta'u malee pirezidantii Geetaachoo Raddaa gareen dura taa'aa TPLF'n durfamu humna nageenyaa maqaa balleessaa jiraachuu eeruudhaan adeemsi kun hamaadhaa jedhan. Obbo Geetaachoon ibsa isaaniitiin ji'oota sadan darban warqiin kuntaalli 28 naannoo Tigraay irraa mootummaa federaalaaf galuusaa garuu mootummaaf maallaqni galee akka hin jirre dubbatan. Ji'a sadiif torban lamaan darbe keessatti warqiin kuntaalli 28 federaalaaf galeera. Kun kan karaa kontiroobaandiin ba'e hin dabalatu. Kanarra darbee garuu mootummaan saantima tokkoon arganne. Sababiinsaa kanarratti kan bobba'e humna kontiroobaandii bal'aa ta'edha jechuun dubbatan. Sochii seeraan alaa kanaan namoonni humnoota Tigraay jalatti argaman hooggantoonni humnoota nageenyaa akkasumas aangawoonni bulchiinsa siivilii keessatti argaman akka keessatti hirmaatan ibsan. Dabalataan warqii baasuudhaaf keemikaalota hojiirra oolaniin qabeenya uumamarra miidhaan ga'aa jiraachuu ibsan. Waraana waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture hordofee warqiin naannoo Tigraay irraa mootummaa giddugaleessaaf galaa ture baay'ee xiqqaachaa kan dhufe yoo ta'u kallattii garaagaraatiin warqiin karaa seeraan alaa Itoophiyaa ba'aa jiraachuu irra deddeebiidhaan gabaafamuun ni yaadatama. Ammaltummaa gowwoomsuu cimaan kan himataman Luba Balaay Mokonnin har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhiyaataniiru. Luba Balaay sanadoota sobaa waliigalatti doolaara miiliyoona 6,50,000 lakkoofsa herreega baankii gamtaa Afrikaa keessaa ba'ee namoota 4f akka kaffalamu sanada baankii daldalaa Itoophiyaaf dhiyeessaniiru jechuun himataman. Waa'ila koo Habtaamuu Xibabuu dhaddacha irraa kan hordofee gaafadheera. Galatoomii Hirphaa Luba Balaay Mokonnin yakka malaammaltummaa gowwoomsuu cimaatiin himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddacha farra malaammaltummaatti ilaalamuu erga eegalee bubbuleera. Manni murtichaa isaarratti beellama qabatee kan ture ragaalee ittisaa himatamtootaa Luba Balaay Mokonnin dabalatee kan biroo lama jechuudha. Ragaalee ittisaa isaanii dhaggeeffachuudhaaf ture. Haaluma kanaan guyyaarraa himatamtoonni sadeenuu ragaalee ittisaa isaanii dhiyeeffatanii dhaggeessifataniiti kan isaan jiranii.
jiranii. Luba Balaayi Mokonnin mana yeroo ammaa kana mana hidhaatti akka argaman ni beekama. Haaluma kanaan uffata keelloo hidhamtoonni yeroo beellamaa uffataniiti abukaatowwan lama wajjin dhaddacha irratti kan isaan argamani. Tole Luba Balaayi har'a mana murtiitti akka dhiyaatan nu kaaftee wanti jedhan jira dhaddacha kana irratti? Eeyyeen hirphaa beellamichi akkuma siin jedhee ragaalee ittisaa himatamtootaa dhaggeeffachuuf ture. Haaluma kanaan himatamaan tokkoffaa Luba Balaayi Mokonnin, himatamaa lammaffaa Iyyaasuu Indaalaa fi himatamaa sadaffaa kan ta'e Barakat Mulaatu ragaalee ittisaa isaanii dhiyeeffatanii jecha akka kennan taasifameeti kan jirani. Himatamtoonni sadeen immoo ragaaleen ittisaa isaanii jecha kennuu isaaniitiin dura jecha ittisaa dhiyeeffataniiti kan jirani. Haaluma kanaan Luba Balaayi Mokonnin gochaan ittiin shakkamanii to'annoo jala oolan sobaan kan irratti qindaa'e akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Dhimmichis yookaan immoo gochaan ittiin himataman na himachiisuu fi miti kan gaafiif na dhiyeessu miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Haaluma kanaan yakka ittiin himataman kana gonkumaa akka hin raawwanne kana duras mana murtiitti himaniiru, har'as mana murtiitti himaniiti kan jiran. Kanaan alatti Luba Balaayi guyyaa isaan to'annoo jala itti oolan yookaan immoo guyyaa yakkichi raawwatameera jedhame eebila 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Haala guyyaa sana tures mana murtiitti himaniiti kan isaan jiranii. Guyyichatti ganama sa'a 3 hanga sa'a 7 jechuudha waajjira kantiibaatti beellamarraa akka turan dhimmaaf. Haaluma kanaan guyyichatti waaree booda jechuudha namni isaan kana dura beekan Salamoon kan jedhamu Sabalaa fi Sadiqiidhaaf akka isaan barbaadu erga itti hime booda hoteela Hiltanitti akka wal argan nama kana wajjin. Sana boodas namni Salamoon jedhamu kun nama Tsaggaayee jedhamu wajjin akka isaan qunnamsiisee fi Tsaggaayeen gara mana obbo Salamoonitti akka isaan geessu Luba Balaayi Mokonninitti erga himee booda isaanii fi Luba Balaayi fi Tsaggaayeen gara kallattii mana obbo Salamoonitti qajeelu isaanii achumaan wayita qe'ee gamtaa Afrikaa gahan Tsaggaayeen jechuudha. Xalayaa wayitan iddoo kanatti galchee achumaan dabarree deemna jechuudhaan gara qe'ee gamtaa Afrikaa keessatti akka isaan seensise. Sana boodas kottaan gananii dhimma koo xumurutti isinis gaaddisa jala taa'aa jechuudhaan gara baankii daldalaa Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa akka isaan seensise. Sana boodas xiqqoo ture bilbila haasaa gara alaatti akka ba'ee fi maanaajarri baankichaa Luba Balaayi waamuudhaan namni isin waliin ture yookaan immoo namni waliin dhuftan eessa deemee namicha waamaa jechuudhaan akka ittiin ta'e sanadni dhiyaates sanada sobaati. Kaffaltiin sanada kanaan raawwatamuu hin danda'u. Sinis rakkoo keessa kan galchuudha yookaan immoo rakkoo keessa siin galchuudhaaf dhimma kana keessa siin seensisan jettee akka itti himte Luba Balaayi Mokonnin dubbataniiti kan isaan jiranii. Kanaan alatti galmeen ilaalamaa ture sadarkaa maalirra jira? Guyyaarraa Luba Balaayi Mokonnin ragaalee ittisaa lamatu jecha laatee ragaaleen ittisaa 3 jecha kan hin laanne yommuu ta'u muddee 2 bara 2017 ragaalee ittisaa hafan 3 dhaggeeffachuudhaaf manni murtichaa beellama qabateera. Habtaamuu Xibabuu odeeffannoo dhaddachaa hordoftee nutti himteef guddaa galatoome. Namni siyaasaa Lammii Beenyaa mana hidhaatti barreesse badhaasa ogbarruu injifateera. Qondaalli Abaawoo obbo Lammii Beenyaa waggoota 4f manneen hidhaa garaagaraa keessatti wayita ture kitaabota 2 barreessee maxxansifatee keessa asoosamni mata duree Daayaa jedhuun bara 2023 keessa maxxanfame badhaasa ogbarruu gaaddisaa bara 2024 damee asoosama bareedaadhaan injifateera. Obbo Lammeen kitaaba kana barreessuudhaaf kaka'umsa kan argate wareegama obboleessisaa osoo mana hidhaa jiruu dhaga'een akka ta'e BBC'tti himeera. Jalqaba waa'ee kitaabichaa Waayillikoo Galaanaa Balaayi gaafateera. Guddaa galatooma. Kitaabaan mana hidhaatti barreesse kitaaba 2dha. Inni tokko kitaaba Hundee Gaaffii Oromoo jedhudha. Inni dhimma siyaasa Oromoo irratti kan fuulleffatedha. Inni kan biraan immoo Daayaa kan jedhamu asoosamadha. Amma ogbarruu badhaasa ogbarruu gaaddisaa 2024 kan mo'ate asoosama Daayaa jedhu kanadha jechuudha. Kan amma mo'atee jiru kuni. Daayaa inni jedhu kuni waa'ee fincila diddaa gabrummaa barattoonni gaggeessaa turan irratti kan fuulleffatedha. Sochii sana keessatti miirri mul'ataa ture maal fakkaata kan jedhudha. Barataanii jaalala keessa seenaa, hawaasummaa keessa seenaa argachuu dhabuutu jira, kufuu ka'uutu jira, namni biraa wareegamuutu jira. Maal keessa dabarsine kan jedhu sanatti gabaabaadhumatti calaqqisiisaa jechuudha Daayaan. Tole yeroo agamiisitti fudhatee akkamittiin asoosama kana barreessuudhaaf kaka'umsa isaa argatte ofiiyyuu haala rakkisaa keessa turtan yeroo hagamiif ture nu yaadachiisuudhaaf kanatti hidhaa turte? Ani mana hidhaa waggaa 4 ture. Haa ta'utti garuu kitaabota barreessuu irratti kanan yeroo kiyya dabarse waggaa 2dha. Daayaa garuu ji'a muraasa gidduutti inni barreesse. Sababni isaas immoo
Ani yeroo inni mana ture kana keessatti yeroo sanatti obboleessi kiyya wareegamee ture Mindaawal Beenyaa kan jedhamu. Ka'umsumtanii kitaaba kana hidaayaa kana ittiin barreessayyuu isa ittiin yaadachuufidha. Miira kiyya ittiin ibsachuufidha kan inni barreesse jechuudha. Garuu taatee ta'ee wajjin kan darbee wajjin immoo walitti qabame seenaan akkamittiin qindaa'uu danda'a kan jedhudha. Anaan kan natti fudhate ji'a lamadha. Ji'a lama gidduutti barreesse. Haa ta'uti garuu aan harkaa waan barreessee fi gara kompiitaraatti jijjiiramuu fi gulaala tokko keessa darbuuf immoo ji'oota muraasa fudhataniiru. Keessa deebi'ee hin gulaalle maaliif yaadni kiyya akka na jalaa jeeqamu hin barbaanne akkuma barreessan akka maxxanfamudha ijoolletti illee kan hime jechuudha. Tole yoomidha kan inni maxxanfamee bahee utoo hidhaa jirtuuti moo utuu erga hidhaatii baateetu kan badhaasichi qophaa'e? Fulbaana 2023 kan inni bahee gabaarra oolle daayani. Amma barana garuu dorgommiidhaaf dhiyaate ana miti kan dorgomsiise ijoollee gabaarraa bitantu bakka dorgommii sanaatti geessee kitaabota baay'ee wajjinidha kan inni dorgome. Dorgommiidhaanidha jechuudha kan inni mo'achuu dandeesse. Wayita dorgommichi gaggeeffame ati mana hidhaa turte moo hidhaarraa baateetti? I think yeroo sana mana hidhaan jedhan natti fakkaata. Garuu adeemsisaa aduma keessa deemaa ture dorgommiin gulaalleen isaa inuma ture natti fakkaata. Garuu kitaabicha kan bitee geesse nama biraadha. Ani immoo ni waamame yeroo darbeen torban darbee keessanii dorgomteetta argame kan jedhu qofaaf irraa qofatu naa kenname. Miira akkamiitu sitti dhaga'ame badhaasa argachuu isaatti? Baay'een gammada. Tokkoffaa daayaa kanarratti badhaasa akkasii mo'achuu kiyyatti baay'een gammada. Iddoon ani ture sanaa haalan keessa ture sanaa miiraan keessa ture sanaa fi beekamtiin waan kenname natti fakkaata. Akkaataa kanatti nu badde. Inni lammaffaan immoo hojii qulqulluu hojjechuun akka danda'amu manadhaa keessa taa'anii qaamaan malee sammuun namaa akka hin hidhamne namni kamiyyuu iddoo jirutti waan guddaa tokko waan ija qabu tokko hojjechuun akka danda'amu agarsiisa jechuudha. Kanaaf mo'achuu kootti baay'een gammada. Mee turtii kee waggaa 4 mana hidhaas gabaabsiitu mana yaadachiisi. Akkamittiin namni bakka mijataa hin taane sana keessatti waan bu'aa yookaan ija qabu tokko hojjechuu akka danda'u achumaan qabsiisinaa hima. Akkaataan itti hidhamaa turre barbaachisuudhaaf sadarkaa namummaa gadiiti. Rakkoo guddaa keessa dabarree bakka tokko hin teenye bakkoota adda addaatti deddeebi'aa turre. Fakkeenyaaf waajjira poolisii 15dha kan itti jijjiirame. Yeroo kana keessatti gadi taa'anii waa hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Beela guddaatu ture, daaruutu ture, yaadda'uutu ture, maatiin nu daawwachaan turre yeroo dheeraadhaa fi bakka baay'ee isolee ta'e namarraa moggeeffamne turre. Haala rakkisaa keessa turre. Haa ta'uti garuu waggaa lamaan gara dhumaa kun immoo fooyya'aadha. Erga Buraayyuutti dabarree fooyya'aadha. Anis immoo kitaaba kana kan barreesse erga Buraayyuutti dabarree. Inni kan biraan garuu namni kamiyyuu bakka jirutti waa hojjechuu inuma danda'a. Fedhii qopheef murannoon jiraannaan namni waa hojjechuu inuma danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo addunyaa biraati jedhaan yeroo itti yaadduu argatta, yeroo itti kitaaba dubbistu argatta, yeroo itti qofaa kee yaaduu dandeessutu argatta. Yeroo sanatti fayyadamuunis inuma danda'ama jechuudha. Akka nama tokkotti yeroo kiyya haala sanaan itti fayyadame yaaduu, dubbisuu, barreessuudhaan itti fayyadame itti immoo milkaa'eera. Baay'een si galateeffadha ulfaadha.